Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna ta'an suuraan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangaduma sagantaa kanatti hojii turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani oduu wayitaawaa fi soora gurraa ta'an hedduu qabatee isinii dhufee jira. Itti bohaaraan immoo affeerraa kenna itti bohaaraa. Akkasumas biiftuu Oroon keessani jajjabeeffadhaa laayikii sheer godhuu hin dagatina kallattii gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Itoophiyaatti seerri yookaan labsiin peestaalii qabatu nama dhoogu bahee jira. Peestaalii qabatuun kanaan booda Itoophiyaa keessatti hin danda'amu. Yoo qabatanii argaman nama adabsiisa. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira. Oduun itti aanu kun oduu addaati. Oduu safuu seera heeraa fi akkasumas aadaa fi amantii biyyaatiin faallaa ta'edha. Kunis Itoophiyaatti gaazexeessaan dhiira akka isaa wajjin rafuu yookaan saalqunnamtii godhuudhaaf yaalii taasise. Adabbii hidhaa umrii guutuu adabamuu danda'a jedhamee jira. Ajandaan kun tibbana bal'inaan miidiyaa hawaasaa kana irra naannawaa ture. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa guutuu keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as barraaqan bakkoota garaagaraatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argadhe jedhee jira. Keessattuu lixa Oromiyaatti injifannoo adda galmeesse jedhee jira. Mootummaan gama isaati Oromiyaa keessatti bakkoota garaagaraatti opereeshinii gaggeessaa jiruun kan milkaa'ee fi loltoota waraana bilisummaa Oromoo hedduu booji'e jechuudhaan beeksisee jira. Guutuu odeeffannoo oolmaa Oromiyaa qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geettedha. Oduun kaaba Itoophiyaa irraa nu geette yoo ta'u waldhabdeen TPLF fi mootummaa federaalaa itti fufee jira yookaan immoo haala adda ta'een mul'ataa jira. Lolli ka'uu danda'a sodaa jedhus uumee jira. Kanaan wal qabatee lammiileen Tigraay yaada garaagaraa kennanii jiru. Yaadni addatti xiyyeeffannoo argate Tigraay gabroomte Itoophiyaa jala bultimoo bilisoomte Eertiraatti makamtee nagaa isiitiin jiraatte kan jedhu yoo ta'u yaadni biroollee dubbatamee jira. Dabalata odeeffannoo kanaallee qabadhee jira. Guutuu odeeffannoo kanaa waliin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun odeeffannoo kunooti. Itoophiyaatti qajeelfamni yookaan labsiin peestaalii yoo qabatan nama adabsiisu bahee jira. Yookaan immoo kana booda Itoophiyaatti peestaalii qabatanii argamuun nama adabsiisa. Peestaalii qabatuun dhoorgadha. Labsiin yookaan qajeelfamni kunis hojiirra kan oolu torban tokkoon booda muddee 23/2018 akka ta'es ifoomee jira. Qajeelfamni peestaalaa akka hin qabanne nama dhoorgu kunis kan bahe kunuunsa naannootiin wal qabate naannoo akka hin faalleef yaadameeti jedhamee jira. Qajeelfamni kun bahus Itoophiyaan haalli isiin keessa jirtu burjaajii uumaa kan jiru waan agarsiisu jechuun hedduu yaada kan kennan yoo ta'u Itoophiyaan homa hundaa irratti lammiileen biyyattii akka hin tasgabboofne waan hojjetaa jirtu fakkaatti jechuudhaan dubbatamee jira. Gama biraatiin immoo labsiin labsame kun hojii lafarra jiruun wal faalladha jechuudhaan yaada kan kennan yoo ta'u peestaalii dhooguu sirrii ta'us yeroo isaati miti. Humna Itoophiyaa waliin hin deemu. Itoophiyaan humna ofii madaaluu qabdi jechuun yaadni itti kennamee jira. Gama biraatiin immoo Itoophiyaan waan kana caalu balleessaa. Fakkeenyaaf bosona biyyattiin akka biyyaatitti qabdu ibidda itti qabaa yookaan humnoonni mootummaa gubaa. Gama biraatiin immoo peestaala zamana dheeraaf uummata wajjin jiraate irratti tarkaanfii fudhatuun wanti duuban jiru waan jiru fakkaata jechuudhaan yookaan immoo qajeelfama peestaala dhooguu kana dahoo godhatuudhaan adabbii uummatarra kaa'uuf madda galii taasifatuuf waan yaadame fakkaata jedhamee jira. Gama biraatiin akkuma peestaalaaf xiyyeeffannoon kenname kanatti bosona Itoophiyaatiif yookaan Oromiyaatiifis xiyyeeffannoon kennamuu qaba jedhamee jira. Waraana bilisummaa Oromootti keessa gala jechuudhaan fakkeenyaaf kaleef dheengadda bosonni Jibaat gubataa ture. Kuni maaliif ta'a? Bosonni hunduu kabajamuu qaba. Kan bakki kennamuufi qabullee isa jechuudhaan yaadni kennamee jira. Oduun kun oduu addaatii fi oduu hin barataminidha. Itoophiyaatti gaazexeessaan dhiira akka isaa waliin ciisuuf yookaan wal qunnamtii saalaa godhuuf yaale hidhaa umrii guutuutiin adabamuu danda'a jedhamee jira. Ajandaan kun tibbana akka guutuu biyyaatti miidiyaalee hunda irra naannawaa ture. Hedduunis dhimma kana balaaleffatanii jiru. Gochi kun gocha safuu cabse kana aadaa fi amantii biyyaatiin wal faalleessu. Walumaa galatti gochi kun gocha gadheedha jechuudhaan hedduun balaaleffatanii jiru. Akka heeraa fi seera biyyattiittis dhoorgadha. Tarkaanfii nama gocha kana raawwate irratti fudhatamu kan lubbuu isaa galaafatudha. Kun akkuma jirutti ta'ee gaazexeessaa Ashan TV kan maqaan isaa Soofaaniyaas Waasihuun jedhamu Finfinnee irraa ka'ee
nama saalaan isaa wal fakkaatu wajjin ciisuu fi Adaamaa yeroo dhaqetti tumamee jira. Dhimmi kun tibba kana miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan tamsa'uudhaan dubbii ijoo miidiyaa ta'ee jira. Namni inni hojii balagee kana irratti hojjetuu barbaade yuutuubara. Yuutuubarri kun Adaamaa kan jiraatu yoo ta'u yaada fokkataa gaazexeessaan kun isaaf dhiyeesse waanuma fudhate fakkaatuudhaan ragaa isarratti qindeesse jedhamee jira. Miidiyaan inni irra hojjetus Ashan TV'n jechuudha. Gocha isaa kana mirkaneessuunis himamee jira. Gaazexeessaan kunis gochi inni raawwate dogongora ta'uu amanee jira. Gocha fokkataa kanarraa of sirreessuufis xabala galuu isaa himee jira. Gocha isaa kanaanis Ashan TV'nis cufamuun himamee jira. Taatee kana wal qabatee gaazexeessaan kun to'atamuu fi to'atamuu dhabuun isaa adda ba'uu baatus yuutuubarri jiraataa Adaamaa ta'e kun to'annaa jala ooluun isaa dhagahamee jira. Dhimma kanaan wal qabatee abbootiin seeraa yaada kennaniin akka seera Itoophiyaatti namni gocha gadhee kana kan safuu fi aadaa fi amantii biyyattii faallessee raawwate hidhaa umrii guutuu adabsiisuu akka danda'u akeekanii jiru. Oduun itti aanu Itoophiyaa fi Suudaan lolatti seenuu danda'u jedhamee jira. Yeroo dheeraaf lolli Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti ni ka'a jedhamee eegamaa turus osoo hin ka'in hafee amma immoo Itoophiyaan Suudaanii waliin wal seenuu dandeetti yookaan immoo lola keessa seenuu danda'u jedhamee jira. Sababni isaas Itoophiyaan kaampii waraanni Rapid Force yookaan immoo humni RSF kan Hamdaan Dagaaloon hoogganamu itti leenjisamuu fi itti leenji'u naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waan kenniteef jedhamee jira. Kaampii waraanaa Itoophiyaan Hamdaan Dagaaloon yookaan humna RSF fi kennite kana mallaqaan kan deeggare United Arab Emirates yoo taatu Itoophiyaafis doolaarri guddaan kaffalameeti jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru. Kaampii kana keessatti loltoonni Hamdaan Dagaaloon 10,000 ol ta'an kan itti leenji'an akka ta'es ifoomee jira. Erga kun ta'ee booda mootummaan Suudaanis dhimma kanatti dhaqqabuu fi Itoophiyaan gocha kana raawwatuun aarii keessa seenuu fi Itoophiyaa waliin lolatti seenuu akka danda'u akeekkachiisuun dhagahamee jira. Haaluma kanaan Suudaan dursite tarkaanfii Itoophiyaa irratti fudhatu dandeetti kan jedhu shakkiin kan uumame yoo ta'u Itoophiyaan immoo gama isiiti wanti jedhame kunuyyuu soba jechuudhaan waan ta'e kana hundaa haaltee jirti. Kaampii kennite jeneraala ofii itti ramaddee osoo jiru kaampiin kenname hin jiru jechuudhaan Itoophiyaan waakkattee jirti. Haa ta'u malee maddeen odeeffannoo garaagaraa Itoophiyaan harka keessaa qabaatu mirkaneessanii jiru. Itoophiyaan United Arab Emirates waliin ta'uudhaan loltoota Hamdaan Dagaalootiif kaampii qofa kennuu osoo hin taane meeshaalee waraanaa hedduu fi gurguddaa Mombaasarraa karaa Keeniyaatiin akkasumas Somaaliyaa irraan dhiyeessafii jiru jedhamee jira. Mootummaan Suudaan kaampii akka diidu gocha kanas akka dhaabdu akeekkachiisee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa zoonilee hunda keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a barraaqan bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa kan lubbuutii fi qaqqaabaa dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Haaluma kanaan lixa Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa aanaa Boojii Dirmajii ganda Darroo Somboo jedhamutti barraaqan haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen akka baala mukaatti harcaase jechuudhaan beeksisee jira. Haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwate kanaan humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaanse hedduu madeessuun hedduus akka booji'e odeeffannoon nu gahee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kana yookaan immoo guutuu isaa akkuma nu gaheen kan isin hin geenyu ta'a. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa Arsii baha aanaa Heexosaatti har'a haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasise jedhee jira. Aanaa Heexosaa ganda Biyaanoo jedhamutti humnoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan bobbaatee miidhaa garaagaraatti fi dararaa garaagaraa uummata irratti raawwataa turte irratti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun hedduu addunyaa kanarraa godaansise hedduu madeessuun injifannoo irratti argatu odeeffannoon gama sirraa nu ga'e ibsee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee akkuma nu ga'een isin hin geenna. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa bakkoota garaagaraatti tibbana haleellaa raawwataa turuun ni beekama. Haleellaa aanota hunda keessatti haala jedhamuu danda'uun loltoota mootummaa irratti raawwataa tureen miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa turee jira. Haaluma kanaan lixa Shaggar aanaa Jibaatitti guyyaa tokko dura haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Aanaa Jibaatti ganda Abbaay Reejii jedhamutti sa'a 12 mooraa waraana mootummaatitti itti seenuun haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen
humnoota mootummaa 4 battalumatti addunyaa kanarraa godaansisu torbammoo madeessuun kan hafte immoo mooricha keessa yaasuun bittinneessuu odeeffannoon gama sirraa nu geette ibsitee jirti. Mooricha immoo guutumaan guututti hojiin ala taasise jedhee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma lixa shaggar aanaa aadaa bargatti tibbana bakkoota garagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwataa tureen injifannoo argataa turu odeeffannoo isiniin gahaa turre. Haaluma wal fakkaatuun achuma aanaa aadaa barga ganda Eddoo Mujoo jedhamutti gaafa guyyaa 12/2025 haleellaa humnoota mootummaa maqaa gibiraatii fi kan birootiin rakkoo garagaraa uummata irratti uumaa turte irratti haleellaa raawwatuun 2 battalumatti addunyaa kanarraa godaansisu tokko booji'uun kan hafte immoo baqachiisuu odeeffannoon achirraa nu ga'e ibsee jira. Tibbana giddugala Oromiyaatti bakkoota garagaratti haleellaa raawwataa tureen injifannoo gurguddaa galmeessaa turuun ni yaadatama. Hedduus booji'ee jira. Warroota booji'aman keessaa kan garaa nama nyaatu manguddoon umrii amma irra jiru kanatti gargaarsa barbaadu gara dirree lolaatitti erguudhaan rasaasa irbaataa akka ta'u taasisuun akkasumas daa'imman umriin isaanii hin geenye gara dirree lolaatitti erguun baay'ee waan nama gaddisiisudha. Mee manguddoo kana faalaalaa lolee nyaatu miti taa'ee yooma nyaateeyyuu irraa tola. Baay'ee waan nama qaanessuudha. Kun akkuma jirutti ta'e lolli har'as bakkoota garagaratti kan itti fufe yoo ta'u bakkoota garagaratti lola deemaa jiru irrattis waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argatu odeeffannoon nu gahee jira. Bakkoota har'a lolli itti gaggeeffame keessaa lixa Oromiyaa Boojii Dirmajii haleellaan achitti raawwate adduma jedhamee jira. Walumaa galatti guutuu odeeffannoo lola har'aa yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Kun akkuma jirutti ta'e gama mootummaatti bakkoota lolli itti gaggeeffame kana wal qabatee odeeffannoo argachuuf yaallee turre odeeffannoo argachuu hin dandeenye yookaan immoo wanti jedhame hin jiru. Ta'ullee Oromiyaa bakkoota garagaratti mootummalleen opereeshinii bal'aa gaggeessaa jira jedhee jira. Opereeshiniin gaggeeffame jedhames gama lolli itti gaggeeffame waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa irratti raawwate kun yoo ta'u gama biraatiin immoo mootummaan humnoonni waraana bilisummaa Oromoo hedduun opereeshinii gaggeeffamaa jiruun booji'amanii jiru jedhee jira. Akka fakkeenyaatti muddee 4/2018 Shawaa Lixaa aanaa Dandii ganda Katkataa Waran Bulchii jedhamutti eeruu uummataatiin miseensota waraana bilisummaa Oromoo to'adhe kan jedhe yoo ta'u miseensonni waraana bilisummaa Oromoo to'adhe inni jedhu kun immoo kana dura Shawaa Kaabatti miseensa waraana bilisummaa Oromoo kan turanii fi miseensa waraana bilisummaa Oromoo keessaa bahu gara Shawaa Lixaa bakka amma jedhame kanatti deemuudhaan maqaa waraana bilisummaa Oromootiin dararaa garagaraa raawwataa turan jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Oduun kun oduu ammeedha. Oduu yeroo dheeraaf xiyyeeffannoo uummata bal'aa harkisaa turee fi amma immoo xiyyeeffannoo addunyaas dabalateedha. Of eeggannoo muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmadii fi pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqiif kennamaa jiru itti fufee jira. Itoophiyaan maqaa hulaa galaanaa argachuu qaba yookaan buufata Asab deeffachuu qaba jedhuun yeroo dheeraadhaaf Eertiraa waliin wal dura dhaabbatuu fi wal doorsisaa turanii jiru. Gama lamaaniyyuu wal haleeluuf meeshaa waraanaa hanga silaa barbaachisaa ta'e qopheeffatuun walitti qophaa'aa turre jechuudhaan wal akeekkachiisaa turanii jiru. Itoophiyaa fi Eertiraalleen gama gamanaa humna qaban humna guddaa gara daangaatti siisuudhaan haleellaa walirratti raawwatuuf keessattuu gama Itoophiyaatti ajaja qofa eeggataa jirra jechuudhaan irra deddeebiin dubbatamaa ture. Keessattuu ajajoonni waraanaa mootummaa ol'aanoon har'a qophii xumurre ajaja qofa eeggataa jirra jechaa turuun isaanii guyyama guyyaarraa haleellaan raawwatu jedhamee eeggamaa ture. Gama biraatiin immoo qaamota olola kana sirriitti hafarsan baay'inaan bobbaasuun ololli raawwatamaa ture bal'aa ture. Akkasumas galaanoo jechuudhaan kan sirbanillee jiru. Lakkii gama lolaa hin seeninaa rakkoo kana mariidhaan furaa jedhamee yeroo qaamota garagaraatiin gorsi kennamu duune argamna jechuudhaan haalli itti qabaa gadi na dhiisaa jedhamaa tures irra deddeebiin mul'ataa ture jira. Kuni hunduu ta'e buufanni galaana diimaa yookaan Asab gama Itoophiyaa hin dhufne. Dibbeen lolaa baay'inaan dhawamaa turus lolli banames hin jiru. Gama Itoophiyaatti hojii ololaa malee hojiin dippiloomaasii waan laafe fakkaata. Gama Eertiraatti garuu hojiin dippiloomaasii haalan waan hojjetame fakkaata. Biyyoota galaana diimaa daangessan hunda waliin Eertiraan hariiroo cimsachuun meeshaalee waraanaa hedduu xiqqaa hanga guddaatti biyyoota hariiroo waliin uumte kanarraa argattee jirti. Itoophiyaan garuu biyyoota kanneeniin faallaa walii ta'uudhaan waan hafte fakkaata. Walumaa galatti dhimmi hulaa galaanaa ajandama ta'e waan hafe fakkaata. Kun akkuma jirutti ta'e haala nageenya gaafa Afrikaatiin wal qabatee qaamonni garaagaraa Itoophiyaa fi Eertiraan dhimma hulaa galaanaa kana ajandaa godhatuudhaan gama waraanatitti akka hin seenne
akeekkachiisa fi of eeggannoon irra deddeebi'uun kennamaafii jira. Ameerikaan mootummaa Itoophiyaa gama waraana kanaatitti akka hin seenne adabadhu taa'ii jechuudhaan yeroo garagaraatti irra deebi'uun akeekkachiisaa turte. Yeroo dhumaatiif torban dabre bilbilaan waliin haasa'uun gama lola kanaatti akka hin seenne yoo akeekkachiifamu guyyaa kaleessa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Itoophiyaan akkasumas Eertiraan gama lola kanaatti akka hin seenne akeekkachiisanii jiru. Akkasumas har'a immoo gamtaan Awurooppaattii fi Biriteen Itoophiyaa fi Eertiraan gara lolaatti akka hin seenne dhaamaniifii jiru. Kana jechuun lolli Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti eeggamaa ture waan hafu waan fakkaatudha. Kun immoo waan filannoo hin qabnedha. Lolli hin barbaachisu. Lolli balleessuu malee misoomsuu hin beeku. Nageenyi immoo balaa hin qabu. Lolli kun ni ka'oo akka ta'u taate kan achitti dhumu ilmaan hiyyeessate keessattuu ilmaan Oromoo dhimma kanaaf gamasitti guuramanii lubbuu isaanii dhabuun waan hin eeggamnedha. Gama Itoophiyaatti fi Eertiraatti carraan lolatti seenu baay'ee xiqqaataa dhufus gama naannoo Tigraayin garuu baay'ee cimee dhufee jira. Waldiddaan mootummaa federaalaatii fi TPLF gidduu jiru akkaan bal'atee jira. Kan dur caalaa gama lolaatitti waan seenamu waan akeeku ta'ee mul'ataa jira. TPLF garee Debretsion Gabra Mikaa'eliin hoogganamu humna bal'aa qindeessuudhaan meeshaalee gurguddaa hidhachiisee lolaaf qophaa'aa jiraatuun maddeen odeeffannoo garagaraa himaa jiru. Akkasumas TPLF dabree tarkaanfiiwwan garagaraa kan mootummaa federaalaa waliin lolatti isa galchuu danda'u fudhataa jira jechuudhaan hedduun dubbataa jiru. Lammiileen Tigraay hedduunis yaada kennaa jiraniin Itoophiyaa irraa waan abdii kutatan fakkaata. Kana jechuun Tigraay bilisoomte arguu fi hawwii waan qaban fakkaata. Namoota nageenya Tigraayin wal qabsiisan yaada kennan keessaa hoogganaa meetik duraanii Jeneraal Kinfee Daanyoo isa tokko yoo ta'u, yaada kenneen carraan Tigraay qabdu yookaan naannoon Tigraay qabu lama qofa jedhee jira. Carraa tokkoffaa kan jedheen Tigraayin kanaan booda jiraattu Itoophiyaa jalatti kan gabroomte yoo taatu, kun hin ta'u yoo ta'e immoo carraan lammaffaa Tigraay bilisoomte Itoophiyaa yookaan gabrummaa Itoophiyaa jalaa of baafte. Akkasiin bilisoomuudhaan nagaa ofii eeggatte of kabachiiste arguudha jedhee jira. Namni inni lammaffaa kan yaada kenne miseensa hojii raawwachiistuu Abbut yookaan TPLF Abrahaam Takasta nama jedhamu yoo ta'u, yaadni inni kenne sirni kiiloo 4 jiru karoora nu balleessuu qaba jechuudhaan yaaddoo qabu ibsee jira. Namni inni sadaffaa rakkoo nageenya naannoo Tigraayin wal qabsiisee yaada kenne Meejar Jeneraal Zawduu Kiroos nama jedhamu yoo ta'u, innis lolli hamaa fi guddaan dhufaa jira jechuudhaan yaaddoo qabu ibsee jira. Gabaabumatti jechi Jeneraal Kinfee Daanyoo jedhe Tigraay fottokuu qabdi kan jedhuu fi Eertiratti makamtee jiraatutu isiif nagaa fida jechuudhaan namoota biroo hedduu biraa deeggarsa argatte jedhamee jira. Yaada kanarratti Tigraayin fottoksanii Eertiratti makuu fi Tigraayin Itoophiyaa irraa fottoksuuf hojiin hojjetamaa jira jedhamee jira. Namoonni alkallattiidhaan kanarratti hojjetaa jiran yookaan dho'isaadhaan hojjetaa jiran maddeen odeeffannoo garagaraa kan ifoomsan yoo ta'u, TPLF kallattiidhaan lolatti seenuu fi qophii taasisaa jiraachuulleen himamaa jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kenna. Nagatti nu tura.